yeroo hidhaan kun narratti murtaa'u garuu filannoowwan lama tunaaf kennamee jetti. Innis waggaa kurnan kana keessatti daa'imni kun yoo duute atis akka ajjeefamtu murteen natti murtaa'e. Inni lammaffaa garuu daa'imti kun bayyanatee yoo wayyaa'eef turtii waggaa 10 keetu murtee mana hidhaa kana keessaa ni baataa jedhani. Keeteenya balloo taatee ajaa'ibaa hedduu gara nama nyaata tokkotu ture jedhama. Seenichis akkas ture. Baay'ee ajaa'iba. Baay'ees nama gaddisiisa. yaa jiru biyya ormaa muka gitaa namormaa. Waggoota tokko oliif maatii fi hiriyoota ishee duraa baddee yaaddoo guddaa keessa galchite kan turte haati wabii yookaan burteen maaltu mudate laataa jenna. Itti dhiyaadhaa seenaan sun kana fakkaata. Maqaan ishee Burtukaan Mallasaa jedhamti. Dhalattuu Oromiyaati. Waggaa lamaan dura akkuma nama kamiyyuu hojjettee of jijjiiruuf biyyoota Arabaa keessa gara biyya Baarin imalte akkuma nama kamii jijjiiramuuf dalagdee jechuudha. Gaafa imalee jedhu maatiin biratti ramadame hojjedhu baay'ee waliif gallee ijoollee maatii sanaa illee hedduu na jaallatanii jettee afaan guuttee dubbatti. Sababa kanaafis mindaan koo yeroo yeroon naaf kaffalama gaaffii fi mufii malee jaalalaa fi kabaja hedduutu nu gidduu ture jetti maatii bira turte sanan. Haaluma kanaan utuu jirruu waggoota lakkoofsifnee jetti. Ji'oota 8 booda maatiin sun hojii manichaa hedduu waan ulfaatuuf nama dabalataa akka barbaachisu dubbatanii jetti. Kanaafis intala lammii biyya Filiippeensi tokko fidanii na biratti dabalan jetti. Hojjettuun kun gaafa galtu maatii fi ijoolleen mana sanaa jaalala guddaa naaf qaban bifuma maatii isaaniitiin waan na ilaalaniif hinaaffaa hedduu keessa galtee jetti. Haaluma kanaan yaaliiwwan jireenya koo miidhan hedduus narratti geggeessuu eegalte jetti. Gaaf tokko garuu taatee addaa amanuuf dubbachuuf natti ulfaatu tokkotu narratti raawwatamee jetti. akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Innis turtiin paaspoortii kootii waan xumurameef hojjechiiftu yookaan maadamii koo waliin ta'uudhaan gara buufata paaspoortii imallee deemnee dhaqnee sirreessifnee jetti. Wantoota sirreeffaman hunda xumurree gara manaatti yeroo deebinu yeroo achi dhiyaannu hojjechiiftu sanaaf bilbiltee ati ijoolleef nyaata kenniif ijoollee qabii jette. Isheen dadhabdee waan jirtuuf burteen dadhabdee waan jirtuuf yeroof boqonnaa fudhattu jettee isheedhaaf bilbiltee itti himte. Anas fuutee barri duraan nageessee na buustee ofii isheetiif gara hojii biraa deemtee jetti. Anis ol seenee mana bira yeroon ga'e. akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Gamoo sadaffaa irratti ga'u waanan amanuu hin dandeenye tokkon argee jetti. Nan iyyee nan gangaladhee jetti. Yeroo kana daa'imti waggaa 4 gamoo sadaffaa kana irratti dhiigaan makamee ciisee jiraa jetti. Yeroon kana argu ani fiigee dhaqeen mucaa kana oliif gadi qabee bilbila koo fuudhee maadamii yookaan hojjechiiftu kootti osoon iyyee boo'u bilbilee jetti. Yeroo kana edaa intalli lammii Filiippeensi kun yookaan namni dabana irratti raawwatu sun gamoo arfaffaa irra dhaabbattee bilbilaan yeroon ani mucaa asiif achi qabu viidiyoo na waraabaa turte jetti. Kana jidduutti hojjechiiftuun koo fiigichaan iyyaan dhufte. Anis waliin iyyuudhaan mucaa kana bakka sana kaafne gara hospitaalaatti ishee wajjin anis deemee jetti. akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Utuu nuti hospitaala sana keessatti daa'ima kana yaalchisaa jirru isheen viidiyoowwan waraabaa turte sana haalaan mijeeffattee gara abbaa manaa sanaatti erguun bilbilaanis bilbiltee itti himte. Abbaa manaa ani bira turre sun miira aariin guutameen wantoota kana erga dhaga'ee
ijaanis argee inni mataa isaattuu nama seeraa yookaan poolisii waan ta'eef viidiyoowwan sana fudhatee miira aariitiin gara hospitaala nuti jirrutti ariitiidhaan fiigichaan dhufe. Gaafa dhufu namticha nan duraan beeku, namtichi nan akka maatiitti beeku nama biraa ta'uudhaan dhufee jette. Akka aadaa biyya saniitti garuu dubartii rukutuun hin eeyyamamu waan ta'eef viidiyoo sana battaluma sanatti haadha manaa isaatti yookaan madabii kootti agarsiise. Isheenis nama na jaallattu, nama akka maatii isheetti na ilaaltu sun garuu amma seexana natti taatee jetti. Akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Battaluma sanatti isheenis as gargaltee kaballaa hamaa tokkoon ija koo keessa kabalte. Wantoonni ta'aa jiran yeroo kanarraa kaasee akka dubbiin qumaarra narratti taphatame yookaan gochi badan narratti raawwatamaa jiru anaafis gale. Wanti hin godhu tokko illee hin turree jetti. Achuma dhaabadheen booyi jetti. Achumaan garagaltee hojjechiiftuun koo sun akka bakka sanaa fuudhanii na deeman dubbatte. Achumaan gara mana adabaatti na geessan. Achittis mana adabaa biyya hambaa keessatti taateewwan namatti ta'an namarratti ta'an taate hedduu gaddisiisoo fokkisaan kana himachuu hin dandeenyes narratti raawwataman reebicha hamaa waliin wal makee jechuudha. Sana booda viidiyoo sana ragaa godhachuudhaan manni adabaa yookaan manni murtii biyyattii sana hidhaa akkana adaban natti himame. Manni murtii hidhaa waggaa 10 kun akkanarratti darbu murtee dabarsa. Battala sanatti yeroo hidhaan kun narratti murtaa'u garuu filannoowwan lama tunaaf kennamee jetti. Innis waggaa 10 kana keessatti daa'imni kun yoo duute atis akka ajjeefamtu murteen natti murtaa'e. Inni lammaffaa garuu daa'imti kun bayyanatee yoo wayyaa'eef turtii waggaa 10 keetu murtee mana hidhaa kana keessaa ni baataa jedhani. Kanaaf murtee lamaan kana fudhadheen anis wantin godhu wantin dubbadhus waan na hin turreef rabbi qofatti dabarseen callise. Osoon boo'u halkanii guyyaa mana adabaa sana keessa iraarfamaa ji'oota 7 jiraadhee jetti. Achumatti hidhamee utuun jiru daa'imni sun xiqqoo ture akka of baru taanaan poolisoonni dhimma sana hordofaa turan. Daa'ima sanatti suura koo agarsiisuudhaan namni si miidhe si kuffise ishee kana miti jedhanii gaafatan. Mucaan sunis lakki ishee miti jedhee dubbate. Battala sanatti dhugaan kiyya bawwi eegalee jetti. Wanti ani hin goone jedhee falmachaa boo'aa ture sun akka dhugaa ta'e. Amma maatiin sunis amanuu eegalan. Dabalataanis turtii ji'ootuma 7 kana keessatti intalti diraamaa kana narratti raawwatte sun hiriyaa isheetiif bilbiltee dubbiiwwan goote yookaan gocha raawwatte sana narratti raawwatte sana tokko lamaan osoo haasoftuu maadamiin kiyyas dhageesse. Akka daa'imta kanallee koffifte hunda dubbattee jetti. Yeroo kana manan galee jiru sana keessatti daa'imni isaanii duraa kuffiseen mucayyoon biyya lammii Itoophiyaa tokko akka kuffiftetti viidiyoo waraabee ishee hiisisi jettee afaan guutuudhaan hiriyaa ishee waliin haasoftii dhageesse. Kana irratti maadamiin koo sun macaafa qulqulluunanii koo qabattee gara mana hidhaa adabaa sana dhufte. Waan dhageesse sana natti himte. Anis nan boo'e. Miira gammachuunis natti dhaga'ame. Kanaaf kana booda yoon du'es gochan hin goone kanaan akkan ajjeefamu hubadhuu jedhee isheettis nan dubbadhe. Gocha kanaan garuu tasumaa hin raawwanne jedhe. Isheenis parsantii muraasa na amantus garuu guutumaa guutuutti na amanuu hin dandeenye jette. Ammas macaafni ati itti amantu kun yoo ati dhugaa qabaatteef dhugaa kee siif haa baasuu naan jette. Afaan guuttee dubbatte. Anis jira Waaqayyo jedheen dubbadhe. Akkamiin obsee turaa Waaqayyo muddaa furaa. Naan jettee macaafa koo naaf kennitee deemte. Sana irratti akka lubbuun koo oolu bareen xiqqoo afurnatti deebitee dhugaa koo Rabbi hin gatiin jedhee imimmaan koo lolaasee boo'u eegale. Kunis akka hojjechiiftuun koo sun qorannoo intala sana irratti cimsituuf qabxiiwwan
ijoo ta'anidha jechuudha. Qabxiiwwan lamaan kanarra dhaabbatanii dubbii isheen dubbattee fi mucaan dubbatee irra dhaabbatanii intala kana hordofuu eegalan. Hojjettuttiin sunis akka dubbichi gara isheetti naanna'e hubataa dhufte. Intalli gochi kana raawwate akka dubbiin gara isheetti garagalee hubachaa adeemuu jalqabde. Turtiiwwan ji'oota afurii booda qabeenya jaraa duraa saamtee manaa baddi. Yeroo kana ani waggaa tokkoof ji'a tokko hidhaa keessan jira jechuudha. Yeroo kana suura mucayyoo sanaa battalumatti bittinsuudhaan intalti kun poolisootaan qabamtee akka mana adabaatti dhiyaattuuf tattaaffiin godhamaa ture. Intalli kunis oolte hin bulle battalumatti buufata xiyyaaraa biyyattiitti qabamtee gara waajjira poolisiitti barbaadamaa turteetti qorannoodhaaf dhiyaattee jedhu. Yeroo kana wantoota goote kana hundumaa tokko lamaan amantee jetti. Gaafa isheen amantus ani gochan hin goonin yookaan gocha sobaatiin dararamaa akkan jiru manni murtii sunis hubatee jetti. Turtiiwwan waggaa tokkoo fi ji'a tokkoof walakkaa booda utuun mana adabaa keessa jiru torbee darbe keessa na waamanii akkan ba'u natti dubbatan. Ani kana amanuus hin dandeenye. Sa'a sanatti miira gammachuu hedduu keessa waan hangaleef ammas boo'ichan itti fufe. Hin boo'in ni baata waan ta'eef nan jedhan. Haa ta'uutii maatiin sunis dhufanii dhiifama na gaafatanii gochoota kana akkanan hin raawwanne ammas sirriitti waan hubataniif isheerras waan dhaga'aniif ragaa mucaanis waan jiruuf akkanan hin goone hundumaa baranii gochoota irratti raawwachiisan yookaan adabbiiwwan irratti ta'aa ture san hundumaaf dhiifama na gaafatan. Kanas ta'e sanas ani miidhamuun koo hin hafne garuu lubbuun koo ooleeraa jetti. Haa ta'uutii ani sa'a sanatti waan tokko qofan isaan gaafadha akka gara biyya kootti na geggeessan. Isaanis tole si geggeessina naan jechuun waadaa naaf galan. Akkamiin obsee turaa Waaqayyoo muddaa furaa. Argitanii garraamummaa isheetiin mucaa kufee jiru qabdee akka maatiitti utuu du'ees hammuma kana lubbuu mucayyoo sanaa hin hafu jechuudha. Isheenis lubbuun ni baatii jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo warra amanatan akka amantii isaaniitti rabbitti nama of gatan gonkuma hin gatu waan ta'eef hundumti keessanuu rabbitti amantaniif amanamaa ta'a yeroo hunda isa dura buusaa ka'aa jedha. Tarii rakkoo adda addaa keessa kan jirtan waan hin balleessiniin adabamtanii kan jirtan dhugaan keessan dhokatee fakkeessitootni isin dursanii kan jiran nama itti iyyattan wallaaltanii waan gootan wallaaltanii jireenyi bitaa isinitti galee kan jirtanis guyyaan tokko jira. Kanas ta'e sanas dhugaan ni qallatti malee tasallee hin cattu. Dhugaan kan abbaa dhugaatii jedha Oromoon. Namoonni gocha badaa gocha dalgaa namarratti raawwatan ofii isaaniifitis guyyaa tokko ni argatu jechuudha. Kanaafuu buloonni keenya biyyoota adda addaa keessatti dhimma hojiif imaltanii rakkoowwan kana fakkaatan isinirratti dalagamaa jiru. Isinirratti dalagamaa tures. Namoota birooftifis barnoota waan ta'uuf viidiyoo kana share and subscribe gochuun hin dagatinaan isiniin jedha. Kanaaf yeroo kamiyyuu rabbiin kadhadha bakka jirtanitti jabaadha. Gocha hamaa garuu namarratti hin raawwatina. Namni dhugaa qabu kufee hin hafu guyyaa tokko ni ka'a. Guyyaa yaadatamu ni jira. Namoonni abdii kutatan abdii hin kutatinaan isiniin jedha. Lafa nagaa oolaa yoo isinitti toleef share and subscribe gochuun hin dagatina. Seenaawwan kana wal fakkaatan qabadee waan isiniif dhiyaadhuuf seenaa barsiisoodha jedhe. Guyyaa har'aa kan fakkaataa jechuudha. Lafa nagaa oolaa. Meeshaa argannaa waanti yoo marrattu